إرجمها آخر زمان نور وفي اتكن إرج ربي إن قرآناني هم تجعلها إرجمها آخر زمان أنا متى كنت تشوفه أول يسوع أول ما بتجرا نمني جلوتا وامي كجرا ماما أنغرو أكيد جرا ما تجرا أبسط بزاني Inafa jettanii fi namaatu godhee keessan kana nuti hin fudhannu warri keenyaadha. Maaliif jennaani abbaan abdii TikTok irratti egaa waan nagaya haasoo eegalee uummataan wal baree akka geema taphatu ijoolleen kaayiroo gootee akka inni gartee waartii kana eegalu eega godhanii guyyaa waa xiqqashu. Guyyaa xiqqoo kana keessatti wanni inni argatu maaleen inni argatullee maallaqa xiqqaa jeeti yaaduu maallaqa sanuu waan baafateen sawan akka kiyyattee jiru. So jolle oromoodha ta'isa duras keessa jirtu ta bizinesa gurguddaa keessa jirtu jira sun doorsifamne warreen social media irra hojjetan hedduutu jira ibsuu obsee jira hawaash miidiyaa gurguddaa warreen mana irraa ijaarratan amma waan nyaatan irraa himtu jiru jolle mana irraa ijaarratee makiinaa bitattee makiinaa qaalii magaalaa kana keessaan deemu jirtu jira jolleen tun hin doorsifamne so abbaan abdii yoo dhugaadhaan namni doorsisaa jiraate innummaan dhufee haa himatu. Ani immoo akka nama tokkotti abbaa abdii namni yoo nama doorsise mootummaa biratti riippoortii godhanii namni dhuunfaa tokkos doorsise mootummaa dheeyiteeti poolis isteeshina takkaa dheeyitee yoo poolis isteeshinni sirraa fuudhuudhaan bikka biraa bikka itti riippoortii gootu jiraachi dheeyitee riippoortii gootee hin goonee naan jee taraa lamaa naan jee onni kun asirratti deebi'e. Duba erga taraa lama taate erga hin godhini nuyaasi hin goonaa jeen amma nuyaasi dheeyinee goonaa riippoortiin jeen allakki waan kana himachuu hin fedhuu naan jee waan kana dubbachuu hin fedhuu naan jee maali rakkoo sirra gaanii jira situmanii nan tumne nan tuyi duba maallaqoo sirraa fudhatanii qarshii narraa fudhatan impeesaa keessaa yookaan moobaayil baankitti qabeessan san keessaa maallaqa narraa fudhatanii humnaanii naan jee. So duba maallaqa guddaa yoo ta'e ijoolleen ni gargaara yoo gargaarsa fedhanillee jaalina dawwalanii ibsuullee hojii deemne akkasuma ijoollee biraattillee ijoollee gurguddoo hojii deemne gizee dheeyinuu wanni takka wanni gartee dilasmaraa ulfeessanii dubbatanis hin jirtu nagaan ta'anii barchaa godhu jiranii so irra bashunennee nuti biraa deemne jechuudha. Kana wanni nuti agarre. Aleessa. Amma galgala taakalee dhiisi galgala halkan poolis isteeshinaan dhaqee hin qabnu ta'ammaatiin siimu jira amma galgala kan sa'aatii 4 dura jechuudha. Innaa maal barbaadaree warri miidiyaa kanaa olee? Poolisii agartee Oromoo musiika qabdu TikTok irratti. Wallahi allaalami angaruu mubaarakillee dhaga'u ture poolis isteeshina dhaqee mucaa maqaallee wallaallee maqaan uumamanii maqaan isaa Abdurrashid Muhammad Nunjaanii ani immoo Abdurrashid Muhammad poolis isteeshina dura guddaa hadin dhaqee eeriyaa nuti jiraannu jechuudha poolisoonni dura guddaan asirraa ba'anii hin jiru naan jennaan poolis isteeshina jaanuu dhaqee hin jiru jaanii addaffaa gisee deenu as jiraa naan jaanii namaa wajjin dhaqelleedha namni sunillee ni jira as jiraa ni beektaa maqaa abbaa abdiitiidha jeen hin beekaa footoo itti agarsiisnee naan kanaa Nunjaanii. So ergas jiraate duba maaliif hin baasne maal balleessee mucaa kun jennaan riippoortii isaa nutti himanii maal irratti akka qabame bikka ittiin deebiin jaanii deebi'ee maal jaanii nutti himanii waan asirratti haasoyinuu miti dhimma dhuunfaati jechuudha. Waan dhimma dhuunfaati abbaa abdiitti illee hime reefuun tanaa kalee poolis isteeshina turtee ati poolis isteeshina turre naan jettee maaliif wanni kun ta'ennaan. Wajjira poolisii inni naan jedhe kana deemee qabee naan jedhe. Anillee akkasuma naan jedhe. Sigala. Deemee waan kana irra deebinee konfirm godhuudhaaf saboo edaanaatu manaa baan deeme moo kan jiru ibsuun naannolee akkamitti ati kadhaitee gaafattee akkamitti achi ture inni turre maaliif jaa jennaan ani waan hin beeku dhimma tokko waan natti himaniif anillee laaffisee ilaalee poolis isteeshinallee dheeyinee lamada. Gaafanne leedha namni edachi taraa ture sun turre Nunjaanii abbichi isa qabe sun immoo maqaa naaf himanii jiranii yoo dubbiin sun dhugaan jabaatte abbaa isa qabe san gaafachuu ni dandeenya poolisni sun ijoollee wanti garriidha abbaa isa qabe san gaafachuu ni dandeenya jechuudha garuu kana hundarra inni ammaniin seena jee mubaarakitti ol dubbisanii jiranii haaseenee inni haa dubbatu
abbarra qabee guddaa jaanii Ani inni gaafii dubbatee ayat inni gaafii naan qabu Oromoo Abbaa abdii dhufee jira. Abbaa abdii dhufee jira nani. Abbaa abdii dhufee jira nani afaanuma isaarraa dhageenya abbaa himaki. Haati Oromoo gaafa deeman poolisa qabee kutee Oromoon rarraasee qabee Absee bayi absee bayi. Abbaa abdii argatu nani. gisee rarraasee qabee ba'u barreessaa jiretti agarree poolisa rarraasee qabee deemu agartanii takiin sana naa deebisas jiretti ani nagarree beeytanii hangeemii isaatti si nagarree ture viidiyoo waraabamee si nagarree sanifuu naa himaamee agartanii. Bareeddu koomenti kee argee jira bar. Namni hedduun poolisiin keenyaa kun hattuudha. Poolisiin isaanii garuu maallaqa barbaaddee jedhanii koomentii jalatti. Gachimee Mubaarak. Hin agarree qiyyeessa dhageessanii. Waamaan jira. Waamee lagaa. Hin cufaa Ani mana jira. sanan. Okay. Achi turte Waan hundaafuu ijoollee irrattis bilbileen ture ani hin beekne waan ta'e meegaa Nummaan immoo poolisiin keenya irra caalaan isaanii Boorana dhaane gareen dhaane Somaaliidha. Abbaa abdii gocha yaani mee. Laayivii seenee jira bara. waan Egaa maa hundaafuu gachaa gachaa. inni nagaa ta'uudha waan biraatiin miti rabbi nagaa isaa godhu. Yaa wanti guddaan nagaa ta'uu isaati caaltuun. Namni martuu yoo abbaan dhufee jira billee. Isaaf haasaa namaa fudhatanii dubbiin wal nama kaabadha. Ammoo waata kitti ammoo amala kiyyarraa ajandaa sooshaal miidiyaa kana jaalladhu. Hin fedhullee. Wallaahi jaalladhiyaanis. Waan faayidaa uummata Oromoo yoo ta'e yaa faayidaa uummataa waan qabu ta'e itti seenaa kanaan ala garuu fidanii abbaan barbaade waan barbaade miidiyaa kanarraa borcaa oliif dhaqanii waliin laaqatuun kan hirii takka illee qabu. Mucaa rabbi isaa haa eegu bakka jirutti inni illee of eeguu qaba. Baalleen of eega rabbillee irratti nama eega. Yaa waan danda'ame kanarraa fi ammoo jira qo'i jalaa qaba. Kunuuti. Akkam nagaa abbaa abdii abbaa baga abdii dhufte. jirtaa nagaa wala akkamii jarra galata mee mubaarakati dubbisi. Abbaa abdii akkamitti jirtaati? ammaaf nagaa Mi'a daqiiquma tokko waan sirrataa maaliif beektaa abbaa abdii namnis wal diimaa jira bakka argetti cubbutti namni maqaan isaa waamamu hin ta'u waan sirra ga'e waan bilbilaan naan jette uummataa ifa godhiiti. Namni bakka barbaade ta'e barbaadachuu akkaataa isaa waan irraa beektuu jiraates waan dhokfattee jiraates uummatatti miti. Akkasuma yaa maaliif beektaa namni hin beektaa. Inni akka barbaade fakkeenya barbaadetti gara barbaadetti kataara. Mana hamaa miti kun immoo abbaan dhimmaasi. Hundi keenya iyyuu warra nageenya kee barbaadudha. Hin beeknudha. Kanaan naati dubbadhu. wanti jiru tokkoffaan wanti hojjeme kun waan namaan hojjetame. Nami kun nama anis beeku atis beeku dandeettii waan si himu. Ammoo tinuu qaaman na biratti argamee gocha kan narra raawwate lammii biyya sanaati. Uummata afaan keenya kan hin beekne uummata gurraacha jechuudha. Armaan dura narra geggeessu turanii ka guyyaa armaan dura ka guyyaa paarkii kee jiru hin milkoofnee fi kaardhaa kun ammoo tinuu mananna raawwatanii kun milkaa'ee fi jira jechuudha. Garuu uummata waan kana narratti hojjete kan yoo amma maqaa isaanii eebalu jedhee as baase waan badduu dhalataa jedhee yaada. Saniifuu maqaa isaanii saaxiluus hin barbaadu. Akka Oromoon waliin buutullee hin barbaadu. Akka namni sun saaxilamee
fuula dura kiyyaa guyyaa lama keessatti akka duniyaa tanarra hin jiraanne hin beeku namsa maqaa isaa hoo biyya tana kee jiraachuu dhiisa. Kanaafuu maqaa isaa waamu. Biyya kana keessa jiraachuu dhiise siin jedhe. Biyya tokko keessa jedhamnatti warra biyya san jirutu waan kana sirra godhe jechuudha. Namni sun biyyuma san kee jira. Nama biraatiin hariiroo walitti qabaatu malee kan jiru anuma wajjin. Nama biraa jechuun akkam? Cusi isaa qoranneessa. As biratti rakkoon isaanii maali sirraati? Fakkeenyaaf namni tokko sababaa jira bar sababa kanaan naxamatuu danda'an jettee fayyadu sababa fakkeenyaaf maali? Kan akkatti lubbuu kan kee guyyaa yoo dubbatte maqaa isaanii lubbuun kee guyyaa lama keessa kan badu maali rakkoon isaanii maal sirraa barbaadan? Waan isaan narraa barbaadan hin beeku. Wamatti akka waan kan narraa barbaadanii yakki kan kee kana waan kana nu goote waan kana nu jette wanni takka isaan ragaa qaban kan yakka qabu hin jirtu. Abbaa abdii fakkeenya namni tokko yoo nama qabe waan ittiin nama sodaachisfaa jira waan akkanaa gootis hin beeknu waan akkanaa hin godhini yookiin kana dura waan akkanaa maa gootis hin jedhan wanti jarri irraa of eeggannoo sii kennan hin jira. Jarri barroosoo qaamanne dhufanii afaan Oromoo na dubbatanii takkaafuu afaan ambee hunda dubbatanii waan akkanaa si goona waan akkanaa taate gocha akkanaa raawwatte akkana si goona yoo naan jedhan surra koon qabu. Garuu nama biraa nama uummata gurraacha maallaqaan bitanii natti erganii kana narra raawwachuu jechuun akkamitti beekte jechuun osiin hin jenne duba namni sun akka akkana si godhe akkamitti beekte? Yoo hariiroo takka walitti hin qabaanne taate namni kun fakkeenyaaf amma nama biraa eeguu qabaachuu hin danda'amu. Biyya tana keessatti nama kana dura jechuun naan jeetu jira fakkeenyaaf nama Oromoo sun ta'e nama nafxanyaa fakkeenya siin jee namni naan jee hin jiru fakkeenyaaf yoo naan jee abaluu yoo waan takka ta'e abaluu santu natti erge jeetiin sammuu kiyya keessa katabadha nama sani jee abbaan fedhee namni tokko yoo isa tume kan nama kana namni jettuu hin qabdu. Maaki namatu waa jedhaa jira beektaa yeroo tokko koomentii jedha amma Alii Edoofa warra keenyaa keessa ture namoonni garaagaraa dhiisaa waan kana miidiyaa irratti akka haasa'u hin godhina wanta haasoftellee jiraate keessaan garee godhadha haasayaa wanti gaafattannoo jiraate keessaan gaafadhaa jedhan. Ani lamma yaaduma kanarratti yaadni isaanii anaafillee naa ta'a maaliif namni biyyaan baa jiru kun waan nama mudatu hin beekani waan nama dhufullee hin beekan waan ta'eef. Isarraallee haga argaa jirutti baay'ee garaa babbanee waan kana haa ta'uu hin barbaadu. Kanaaf wanti gootan yoo jiraate abbaa abdiitiin haala amma irra jirtuu fi akka nagaa jirtu wama dhugaa amma irra jirtu uummataaf himi. Maaliif mana mubaarakillee dhufanii anattillee dhufanii maakii jarallee deemanii bakka hundattuu abbaan abdii maal ta'e maalirra ga'e jedhan. Waan tokko waan irra jirtu uummataaf himi kanumaan goolabe dubbii garaa babbannu yookiin ammoo miidiyaa irratti tarii yoo waan hin taanillee dubbate. Namoonni kunniin yoo tasa viidiyoo isaallee argan booda rakkoon biraa duubaan itti dhufuu danda'a nama kan. Nullee ammoo yookiin booda jaratoo haasofsiise maalillee jechuu danda'a namni keenya. Kanaaf haaluma amma irra jirtu uummatatti himi wanti si gaafannoo jiraate keessaan garee miiseenjaraan godhannee haasa'uu dandeenya. Akkas goonee haasa'uu hin irra dhugaa rabbii dubbachuuf hima Nasri xiqqootii burjaajii dhufnaanii namni keenya sirasi walumatti kaa wal dandeenya gatii ta'e walumatti kaa'amuu kana dhufee naani ijoollee karaa darbuun dhawwanii naani kan dhufus godhe malee bilbila iyyuu kaasaan jiru akka carraa kaasee ganamaa kaaseetti bilbilaa jira al tokko kaasee cufe al tokko kaasee ana mubaarakii jennaan bilbilii seebiin godhannee mannaan jedhee sana booddee waan jirtu dubbannee finne an dubbachuun barbaadu utumanni jedhu naa tolcheera dhugaa rabbii dubbachuuf inni dubbachuu hin barbaadu jedha sanuu amma viidiyoo finne haasofsiisaa kanaaf obboleessa keenya abbaa abdii rabbii si waliin haa ta'u guruppii ijaarrachuun keenya dirqama. Abbichani immoo hin baasu. Abbichani immoo hin baasu. Hawaasa bal'aa qabdaa. Inni muutu lafa keessa nama balleessa. Yoo qabatamaan beekta ta'e waan beekturraa nama bira kaa'an. Yoo waa biraallee hafte nama bira kaa'an seenoo bulu. Sagalee dhumaanuu waraabi nama amantu bira kaa'an. Yoo inni gonkumaa itti dhugaan sitti himaa Nasrii jaallatamti
نسري تسجلي واتساب إلى النسري دبينا كذا أنا أفسي بلا تيسودي لنا فقط تبغى ربي متى نسري وما تكره كون قبول ولا وان دعاء جروان كبتما يونو تمين وندبته نتوبولي ينساتي كأن ركوا تكلم قبول وان جرو نمو أبان عبد الله إلا وان تكتي جرا بابدي لبون أبان نيني وقانا يدوج الدورمو يوم ماكت الرجل دان أبتو فيك even biyya Kenya biyya Afrika maal kana miti biyya manjira dukana Dubai seerri isaa dhibbarraa dhibbatti eega seera cabsitee namatti illee tu namni seera cabsee si dhufu hin jiru daqiiqaa 4-5 keessatti bakka rakkoon si eegamitu seerri si dhaqqabuu danda'a haa ta'u malee anummaan kun bakka jirutti sa'aatii agulii deemuu akka hin taanetti deemuu bakka waa qalbiin si shakkitu bakka diinni kiyyetti argamettee yaaddutti argamu naman taane waliin baallamattee deemuu kophaa kee deemuu dhabu waa hundatti of eeggannoo gochuun ammoo gahee kan kee abbatu feeka yoo ati feete san darbee waan sitti dhufe ammoo kaan uummatatti hin gaanta kaan rabbii keetitti ol kennatta jechaadha kanaaf wanta an siidhaamu yoo jiraate of eeggannoo guddaa godhi baagala kee keessa jechuu barbaadan qaban kanumeedha. Abbaabdi gara filanan qaban an jetti sanaani namoota eeyyante gruppii jaarree achumatti taasofnee achumatti waan ta'u qabu goona shi yoo barbaadde taa'ii yoo barbaadde cufadhu bai kanas. Osoo danda'ame baabdi silaakiyaa yeroo muraasaaf waa'ee kana yoo dhuftellee akkuma dura taphatu deem malee waa'ee kanarraa baay'ee hin haasa'in maaliif adaduma namni ajandaa godhataa deemu. أجرهم بداسي نافبل جنة خيكاري دو أجرهم بداسي